Jalli komantii daa quuftuu miti isin jaachaa jiran adda baafattee quuftuu ta'uu dura ishuma kanaa Qoftuu ta'e. lama sitti taphataa jira. Qoftuu abbee viidiyoo. Qoy ka madaamiin ijoollee na bira raffifteerte ifaa bobeessuu Sobdi danda'u. quuftuu miti sitti kijibaa jirti. Fammasuu beekamtee argachuu akkaawuntii keeffate bira. Warra kuulluu keessaa akka Beekamu dabalu. hidhee barka akkaawuntii 350 jalaa gubee balleesse bara ammoo akkaawuntiin sun hin gubatee hojjetaa hin jiru amma kuno. Kana fooloo na godhaa jedhin Oromoodhaan. Atama sagalee naa taatee yookaan akkaawuntii sana naa deebisuu yookaan kana naa guddisiisuu birrii sanallee irraa naa deebisuu feemasoota hunda walitti qabdee baqa abdii gataachoo illee fiddee maastar warra biyya jirullee akka sagalee naa ta'an baqa. Fammasootiin kulliin. Garaana nyaatte wallaa garaana nyaatte bexaam itti. Anammoo bitta atillee fammasa hojii hojjechuutti ilaala. Hojii hojjechuutti sin tolu jechitti fammasteetta. Geemmii yogguu taphattu namni dhufee sappoortii godhu nama muraasaa galu. Naa quuftu Oromoon suuqii nama galchuuti. Tiktokii irratti beekameera dalagaan naan ta'e. Anaallee akkasii barra. Anaafatti wal fuunee naanii Oromoon suuqii nuuf galchitu. Bakka wallaahi suuqii qofamu wallaahi makiinaa nu bituu qabda. Irraa gadi hin buune Oromoo dirqama nu gargaarti bara. Dirqama nu gargaaruu qaban. Dirqama gargaaranii makiinaa nu bitanii ani immoo bara jireenya kee akka quufta kan gammachuu jiraachuu hin beektaa qarooti. Kaa'uun si fuudhu. Immoo maal fakkaatu narraa akka qaba. Namni akka kootiif keetiifa taa'ee jiraatu hin jiru. Warra amma feemasa gurguddaa warra birrii qaburra anaafati tuukaanii wal fuunee namni akka kootiif keetiifa taa'ee miidiyaa kanarratti illee feemasa gurguddaa ta'ee sappoortii godhamee nama akka Oromoon nu jabeeffatti wallaahi sodaatu nuti lamaan. Tokko taane bara. Nuti lamaan tokko taane. Oromoodhaaf sagalee taana. Ijoollee birii nyaatamteefis sagalee taana. Bakka Oromoodhaaf sagalee taana. Hojii miidiyaa malee bakka nu ganaa lafarra dalagachuun wallaahi natti hin tolu. Wallaahi. Amma maal fayyadee namoonni baay'een akkanaa jiraatu irra beektaa quuftuu kana fuudhii wajjin si gargaarraa birrii ammas hin barbaadan isiniif hojjennaa walitti isin fuusifne yaa turanii bara. Eessa taamaa quuftootam? Suudiidhuman jira ammaa riyaadiin. Quuftuu walirraa nabbiin hin fakkeesse. Xiyyaaraan si kaa'ee fedhe amma xiyyaara si kaa'ee fedhu? Xiyyaara si ergu? Wallaahi yoo bakka walii galteedhaan yoo bakka sootaas biyya galee achii ka'ee bakka asii bira dhufuu nan danda'a. Yaanii tu dhufuuti amma Dubbaan yoo dhufte suuqii siif bannaa jireenya kan kee hunda gammachuu jiraatta nyaata hunda burji galee faafaa si keessa basila baara gubbaa si baara kan haralaa kun oduun haara fataa itti bara Allah bene quuftu ayini mannaati of course Oromo ana quuftu mana walitti buusu qabdan quuftu Bakka itti nu himi kana qofa. ana quuftu kana walitti buusu qabdanii hundi keessan nu gargaartanii walitti buusu qabdanii quuftuun illee qabsa'utuudha illee qabsa'utuudha qabsaa lammantu walitti dhufe qabsoon itti qubaa nageenya Yoomisi wal argan jedhaara baran arra wallahi si tokkichaan barbaadaara tulmayyaa. Khairuna nafsa ture bara khairuna nafsa ture mutu ngoni mucha mala dhage dite bat kullo di kalaati maal mucaatti harka biri nyaatte maal mucaa harka karte jechuudha mutu ko ngade mucaa bar mucaa account ke geesse daawate arafsi mutu gore maal hin jedhen Barnatti roore ay miskin wallahi beekamti argachuu ay anaan feemase wallahi anaan feemase. Inni duraan namni isa beeku hin jiru muuzii keessa taa'aa oola guyyaa. Namni isa beeku. muzi ke sita wala bar Hadda garuu feemase. wene mannaati kuftu ko wallahi ana Akka qalan. wata ko yaade shi ana sifida Daalattii kana yoo man jaalladha. Wallahi Ahmadiin an daalattii akka qalamee muuzii qorqaa ooltu yoo man jaalladha jala wallahi. amani da bar Nama hedduutu takkaatti naa ta'e hin beeku. ilkaan nu raja be ilkaan hin qabdu raja be Ilkaan hin qabdu. Nama fakkaatu qalamee kana maal isii jaallatan jala. Ay, way quftu wallahi. Garaana nyaatte wallahi garaana nyaatte. Maaliif jibbitta? Gaafa ati rakkattuu kan dhufe maal laga seeree beektaa mubaarak musammaa deegal jedhee ambar birrii qaba dura rakkataa hedduun gargaara bara birrii qaba bara. Na dhukku beektaa ani beektaa baay'inaan uummata kanaanii walolaanii ture maalanni galas hin geenyu maallaqa uummanni hundi
Salgii namaa ta'e eebba namaa Wallahi. ta'e. Qoy sin agarsiisa alaa qoftu. Eh. Amma tu argite qoy akka jiru waan gadi yaadu qoy sin agarsiisa qoftu. Tu ilaalteette wallaahi atu hin dhiqita. Meeshi. Agarsiisa qoy. Wallahi Dubaay namni suuraa si wajjin ka'uudhaaf ila. Namni suuraa si wajjin ka'uudhaaf fiiga malee takkaa mubaarakii musammaatii wajjin suuraa ka'uudhaan namni maraatu hin jiru. Garuu Hin jiru. bakka si arganitti Ahmaddiin viidiyoo si wajjin waraabuudha. La. Feemasa jabaa jechuun si La fammoso ilaal fammoso ilaal. Warra kana abaabaan warri hin beektaa nagaa lamti. Fammoso nama hundi nama wajjin waan jiru. Laal. Namni wajjin waraabee hin jiru bara. Namni namichi kana feemasa godhesi. Namni hundi nama bakka qotiin hin beekamte argatan jiru bara. Qoy sin agarsiisa. Wallahi nama hedduu Fammasuudhaaf namni wajjin laa. abbaa maadoo. Laa kun laa. Ramadaan ifaan laa kun immoo laa Ramadaan garuu gaafa dura karaa na fuudhee nama na godhee ilmoo namaati. Gaafa geemu kun laa kun bisaa laa. Namni na wajjin hin waraabee hin jiru bara. Bakka hundatti yoo geema beeksifachuu ta'e yoo geema suma barba wallaahi ati feemasa raamadaanii namni akka keetti raamadaanii sana beekamte argamsiiseef hin jiru. Raamadaanii Raamadaanii feemasa jabaa kooti. Shamarran ilaal. Laa kunoo. Laa kunoo. Dhagaata miti? Ayiwaa fatuu aggaaroo intala jedhamtu tokko argitee beektaa takka suuraa wajjin ka'uun barbaadaadha jedhaa turte gaaf tokko fatuu aggaaroo jedhamti intalattiin tokko. Allah. Ahmaddiin wajjin suuraa ka'uun barbaadaadha jette. Shamara baay'ee akkana jechuun dhagayan. Laa ispoortiin bara ilaal. Namni Oromoo natti roolchise laa kunoo laa. Mana ispoortii irratti galee laa kan suurtii bara ilaal. Mana jiimii galee ilaal. Wallaahi ati isa bakkee keessa fiiddee fe'aa kaanti gara gaggaltu ammoo baarikii miti abbaa fedhen sodaatin jedheera faransitti mudhee bakka itti sitti mudhame matayan. Ilaali kunoo laal. Bar viidiyoo dura jedhe bara attoota Dubaay hunda si lafa dhaalchise baran ispoortii illee godhaa. Maaliif gara mootummaatti natti qabsaanii ilaal. Mootummaa mana jiimii kan hin galee beektaa? Maal goota? Dubaay Gara kana mootummaa. keessatti namni si sodaata bara nan argina. Wallahi laal namni viidiyoo na wajjin waraabee jiru laal. Sargii namaa ta'e laal akkan itti barachuu laal. Akka itti sirbu laal mana sargiitti laal. Na taphataa mana sargiitti laal. 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 Sadan. Wallaahi Laal. Ahmaddiin Eh? ansi argannaan milkaa'eera bakka. Wallahi laal. An bar sargii namaa kan bareechuudha bar. Dubaayaan keessatti. Wallaahi Oromoon hin jaallattu Oromoon anaafsi kana Oromoon hin jaallattu Laa kun garuu immoo silaa wal fuudhee. laal. Viidiyoo masoo qiyaamaa jedhu laa kun laal. Dasti ni yaa'u nama hedduu. As keessa jirtaati. Kunoo qotis laalta. Kunoo gaatu. Masoo qiyaamaa guddaa malee jedhu bar. Nama kanatti wayne seetaati. Nama guddaa dhabu. Kuuftu. Wallaahi ati tuma geema taphachuu dhiiftee la beeksisa adda addaa deemtee mana uffataa mana waan adda addaa beeksiftee iyyuu addunyaa kana bituu dandeessaa ta'e feemasa Itoophiyaa fayyaa bituu danda'an jira. Beektaa hojii irratti mul'atti qotanii anaawwas ilaalee godhatu. An tokkoffaa tikkeettii akka dhufan siif gochiisa. Uummanni Oromoo biliyoona 60 nu gargaarti. Nu bira dhaabbatti. Uummanni Oromoo saba guddaa beektaa. Atummaan qofti waa tokko yaaddee galas. Ati jireenyaan kiifataa jiraadha. Fataa godhatti jiraachisa. Wallaahi gubbaan kolfee taphataara malee Ahmaddiin naman itti madhullee dhabee kun yeroo hundan boo'a bakka. Ay wallah. Garaan nyaata bara dhaan gubaan kennas ergee bara. Miidiyaa kanarra dhufee kolfeen taphadha garuu keessaan immoo akkanatti jiruun. Wayin jireenyi siin darbine malee siin darbine miti. Jireenyi siin darbine miti takkaatti fataa itti jiraatu jiru ofirraa. Takkaa fataa jedhee jiraadheen beeku kunu takkaa. Ay. Kala sammuu Yoon irra suudii kanarra suudii kana keessatti namni yoo feemasa ta'e illee waa tokko faayidaa hin qabu mana madaamii keessaa gad ba'uun hin jiru garuu immoo yoo tokko keessanii kana dubaa jiraadheetu manillee namni na gargaaruu dhiise an ofii kooti nama waan ta'e beeksisa godhee bakka birrii argachuu hin danda'a. Ay. Hamma inni siin jedhaan. Ijoolleen suuta darbiyaa hin fokkisanii bara hin fokkisanii hundi jiraaju. Ijoolleen siin ammallee waa tokko siin kun jechuudha miti lafatti kan namni waa siin godhe tokko hin jiru. Maallaa godhan sila namni hundinuu maqaa kootiin nama meeqatu kunoo birrii argate nama meeqatu maqaa kootiin feemasa ammayyoo keessatti sophee nama na gargaaru fakkaate nama na yaadu fakkaate. Angoonni kuuftu wallaahi ati illee keessatti namni maqaa kootiin hin fammasanii jiru kootis na fakkaatanii maallaqa guurratanii narraa nyaatanii akka qullaatti na hambisan. Mubaarik musammaa tan kun.
Maal jette? Mubaarak Musa mana nyaate baran. Gaafa geemu gootu jechuudha. Birrii mee gurra beektaa birrii kuma diraamaasii birrii kuma sadii. Diraama kuma tokkotti diraama kuma lama fudhattee diraama kuma tokkotti naani Mubaarak. Diraama kuma tokkotti. Mee wallaahi jette. Wallaasa kana nyaate hattuudha bara. Bara namni Wanti hiriirri namni namni dabaalaa. waan nama yaadu fakkaatee namarraa fayyadama la namatti dhiyaate. Namatti dhiyaate namatti fayyadamu. Bara isa kanaaf naasi ayi gooftu. Ati illee kenna wajjin gubattee. Nama hoosiin jedhu. Wallaahi aniifata mool fuune bakka yoo na fuutee yookaan Dubaay fa'i akka haala naa mijeessitee fa'i kan sagalee naa taate yookiin Oromoon illee na gargaartee bakka akkuma Dubaay bichaa na geessitu qofa yoo na argite bakka aniifata achi keessatti akka feene taane abbaa Abbaa fedhe anilaa Dubaayin nam tokko nagadhaa namatti keetti sirraa kutu. Birriin miliyoonii meeqa gurama birriin miliyoonii ja'an gurama. Sigalee Ameerikaadhaa Kanaadaadhaa biyya fedhe ta'u namni na jaallata bataamitti. Akkaawuntii sirreessinee akkaawuntii irratti gurru. Nama amanamaa silaa hin jiru. Akkaawuntii hin baafna yoo dide yookiin baafna yookiin akkaawuntii keenya irratti gala. Guurreetii wal fuunee halas obboleetti jireenya fataa inni jedhaanii mootummaa walitti raasina sigalee. Jawaarii finnee ina arsinaa. Jaalmarroollee finnee baddaa hangalsinaa. Hunduma nama walitti qabna arsu. Sinaadhaan qoftu anaafatti wal boodee galchaniitti qallaasonni namoonni waan jechuudha. Anaafatti wal fuunee jaalmarroollee baddaa hangalsinaa. Abee jawaariin illee finnee abiyyiidhaa walitti arsinaa. Rakkoo uummataa afurraa. Nu lamaan kun wal fuunaa seenaa galmee sinaaf akka duniyaatti. Maal taate? Jarri komantiidhaa quuftuu miti siin jaachaa jiranii ati adda baafattee quuftuu ta'uu dura ishuma kanaa nama sitti taphataa jira. Quuftuu abbaa viidiyoo. qoe madaamiin ijoollee na bira raffifteerta ifaa bobeessuu Sobdi danda'u. quuftuu miti sitti kijibaa jirti. Quuftuudha wallaahi wal taate. Baduu silumayyuu haasaa Dhugaa quuftuu miti. Turumbaduun Ahmadiin akka nu lamaanitti walitti buusu barbaada turumbaduun. Nama waliin Quuftuu miti. galchuun silumayyuu. Amadiin wallaahi quraana siif hin qabada quuftuu ta'a. Yoo quuftuu taate amman badhaasa see kannaan. Viidiyoo Akkaawuntii keessa dha bilisii godhe banatte. No. Yoo ishii taate waan ati na gaafatte amma siif hin kannaan. Turumbaduun nama kadhattuu. Leenca kadheettaa yoo quuftuu taate. Itti badhaasa. Leenca moo? Haa? Ahmadiin Leenca kadheettaa? Maal jette? Leenca kadheettaa yoo quuftuu taate. Yoo ishiin viidiyoo banatte as baatee uf si garsiiftee san booda cufattu ishii ta'u. Quuftuu leenca kadheettaa yoo quuftuu taate. leenca wallaahi yoo nama leenca sii gadhiisaan kunoo viidiyoo sii Ahmadiin. Kunoo amma na laaltala. Ka'ee gubbaa deemee Leenca nama biraatti fannaatu mala yoo siif kenne maal qaba? Ati silma Oromooti. Yalla siifa kennu malee turumbaduu jechuun nama yeroo hundaati kadhattuudha. Maaloo dheedhee nama hundarratti maqaa koo deemee balleessaaru. Turumbaduun nan jaallatu tokko ta'a. Quuftuu si miti. Ati amma ati feekiidha si miti. Quuftuu ishee kaanillee nama jara ishee kadhaa barsiisan qeeqa malee sin tuyye takka. Gaafa quuftuun qabamte namni jalqaba sagalee ta'ee fuuna hin kijibin ati quuftuu miti illee ba'a. Bakka Ahmadiin turumbaduu gadi buusii bakka yookiin waliin taphannaa ishii bakka yookiin immoo nan deemaa. Amaddiin si sobaa jirti garuu quuftuu miti asitti bara geeffadhu leenca sii kan akka toone quuftuu miti sitti sin gowwoomsin. Yoo quuftuu taate dhagahi Amaddiin nama sitti haasa'u dura viidiyoo bayijiini eegas booda wajji haasa'e booda haa cufattu dhageessee abbaa fedhe yoo ta'e namni akka sin gowwoomsin. Viidiyoo bani. Akka sin gowwoomsin namni abbaan fedhe yoo dhageessee waan fedhe gaafadhu sii kan akkattu ishii malee tokkottu sii kanna. Bani. Rakkoon qabu turumbaduu gadi buusi. Turumbaduu gadi Bani turumbaduu maali gadi bu'a viidiyoo bani. Yeroo hunda waa'ee dhuma kadhattuu naan jedha turumbaduun. Oke, anggatiin bu'aa ayyee viidiyoo asii bantu anggatiin bu'aa. Anggati bu'ee banii ayyee banii garsiisee leenca na kennaafi. Viidiyoo bani leenca nama kennu bani. Laa bu'eera bani viidiyoo. Eeshi. Qoyiti ijoolleen irra barraa kaate nyaata nyaattee yoo hin kaate malee amma yoo nafaa bane Ahmadiin dheengadda mana madaamii seenee dhaggeeffadhu yoo nama ifaa bane ijoolleen irra barraa kaatii qaalittiin natti kaate hin baniin ifaa naan jette wallaahi kunoo sin agarsiise dukkana booda nyaata nyaachisee Abbayitti gadi deebi. Yalla. Abbayi deebi. Leenca naa gadhiisuu turumbaduu kun leenca naa gadhiisuu deeti abbayi deebi.
Wallahi si soba malee lah ana manan baa garuu turumbaduun immoo si soba. Wallahi 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 turumbaduu sobu. jechuun nama Wallahi turumbadu wallahi sobu. Meas bay. Nilenca kadhisu meas bay. Wallahi nan kadhise bay. takkaa turumbaduu waasii godhee beeka. Takkaa waasii godhee beeka. Videos bayin sin jedhe bar. Hin kadhisi maa nama biraatu kadhisaa oola guyyaa kana. Ana Videos. akkanatti immoo yeroo biraa natti argadhuuti kanas yeroon viidiyoo ba'e taphataaru na kottuuti natti argadhuudha Ati waliin kuftuu yeroo miti bal'aa waliin kuftuu haasofna miti. bakka. Ati kuftuu miti jechuudha. Dhaggeeffadhu anamma akkanneen gadda dalagaa deemen beektamti ammaan haaraadha madaamiin ifaan bananii ijoolleen irra barraa kaatee Video tokko sagalee gadee godhama. video tokko as bayitii deebiin jenna. Namee bulat. Ifaa banda'u akkanuma eegaa jawaalaatiin si agarsiisa. Ayi. Dukkana kan. Kunuudha. Yoo nama yoo Ifa nama jabaati. jawaala ol qabee ta'e qaali. Ificho ifaa jabaalatii be. Ifaa jabaalatii be. Qoftuu isa baraame. Eegaas yoo ifaan jawaalaa boba'uu didere kunu. Wayi. Ya Rabbi dimanutti fuute. Ati tirumbaduun si gowwoomsaara barnu lamaan adda Nu baasa. gowwoomsaa jiru turumbaddu nu gowwoomsaa jiru walitti nu gochuu fi qayyika. Abbaa video. Oh asii wal jaalaa wal fuuna hin Turumbaduu jennu. jechuun Abbaa tokko. Turumbaddu wallahi leencanaa dhibsadha yoo si ta'ee fi leencanaa dhibsa turumbaddu. Nama biraatiif godhisaa oolta. Abbaa tokko. Qoftu. Abbayi baatirii wayii obeeffadhu abbayitti muradhuuti deebi al tokko. Akkuma calaqqee jira walaalu. Tiktokii sisi guddaatti dhufan itti gubani. Jalaa gubani tiktokiin kun kuma meeqa? Tiktokiin kun kuma meeqa meeqa? Kuma 61 laa tiktokiin kun. Inni guddaatti gubate. Garuu kiftu viidiyoo wayii turumbaduu na gadhiise la turumbaduu ishii miti la. Ishee miti ishee ta'ee gadhiifti. Turumbaddu surii dabartee taati. Kottu sen turumbaddu. Ishee miti. Nagamuusuu eegalte. Ishiin kaara dhabdeetti maaliif Oromoo kaattu itti arrasitti na kaara dhabde. Ahmadiin Yaa. Insoof diyaabee fooloo guddifachuuf kijibdiif sagalee jijjiirattee maqaa quftuu godhattee deemti malee hattuu hedduu miidiyaa kanarra jira of eeggaddooti namni si gowwoomsee akkanumatti waan fedhe sitti haa. Wallaahi nagamuusan Yoo bayeessitti na sonne amantee wajjin haasa'iin. guyyaa kana onnee isaa oolu bar sitti heerumne onnee nama isaa oolu. Agaaraadha ishee afortu namni viidiyoo bayeessi wajjin haasa'ne namaniin leenca maaltu leenci tokko maal keessa namni leenca akkattus maaf kennaa leenca kan maa keessa jiru garuu sitti kijibuun sirrii miti. Nama si gowwoomsee gowwaa si godhee maqaa kee jalatti godhee daldaluu barbaadu inuma carraan kenniniif baala geejjiinarii. Sirriidha wallaahi. Kun amma sharmuxaan ogguma ishee sagalee jijjiirrattee viidiyoo micoon quuftuun viidiyoo banattee teessi sodaattu dhostaan beektu sun. Kun ogguma dhokattee dhuftuu hattuudha akkasi beekuu qabdaati leebaa ullaayyiin. Leebaa dabar adda baasuurti tokko manni dubaay na baasuu danda'a gaata bitii faasootti irraa gatanii kaanii. Itti ergi amma itti ergi shuma sanitti itti ergi naa itti haasaa itti ergi. Baalagee tana anaa gadda ishii baasa saree tana. Bulookattee Sharmuxaa ullaayyiin. baddeetti baddeetti badde gassi cufattee badde irraa baate. Maqaa quuftutiin fooloo guddifachuudha maqaa jijjiirrattee deemti leebaayiin. Uftaatee namni kanaa nama dayyuusa nama iftee hin deemne sareedha namni akkasii. Namni maqaa namaatiin banatee deemu sareedha. Fataaji abbaa fedhe hojii taphadhu garuu namni waan akkasii sitti haasa'u dura viidiyoo bahijiin innuma jarjartee wajjin haasa'in abbuma fedhe wajjuun haga fuula isaa agartutti. Wallaahi ana amma beekta mucayyoo tokko gaafa mana naa keessu beekta mucayyoo mana naa keessu jirtu sun mucayyoo mana naa keessiti. Jimaanitti. Akkaawuntii kennee naaniif akkaawuntii suuqii naannoo godha akkaawuntii tokko naan jette akkaawuntii koo kenneef. Akkaawuntii koo kennuufi akkaawuntii imeelii isaa fudhattee kaatee baan irraa gochisiifte. Akkaawuntii fayyaa fudhatte irraa. Mucayyoo mana naa keessu. Ni gurgurata jarri yoo fedhe yaala. Kuma kudha tokko beektaa irraa fudhatte.
yaa. Tulama wama sitti tashattee dhufte maqaa keetii waa dhaa'uu deemti. Oda amaddiin taatee amaddiin tokkotti akkana kana godhe jedhanii maqaa si balleessiti wanni kana ofirraa eegi. Siree wallahi. Ambar quutuu seetanii. Amma akka nama si jaalatee si gootee booda keessan dhuftee qabattoo hiikkadhu siin jetti. Gaafa kontoroo kan kee gabbee namni hundi funyaan si qabata bakka namni hundi si arrabsa. Takkaa jedhaan jettee nagarsiisu. Naddeen asirra deemtu sharmuuxadha hundi shiidhaan hin sobdi. Namni maqaa jijjiirratee deemu sharmuuxadha akkasitti beeki. Wallahi an takka qaama kiyya namatti agarsiisan beeku warra. Amma dhalaan akkasii takkatti maqaa